mana namaa seenaatiin hin jira wanni kun deemee kutaa lama kalee kutaa lamaa fi kutaa sadii hin jammaramee. Dubbiin amma ka'e kun namni ga'ee isaa ba'ee waan kana hin dhaabu taanaan soba dhiise. Ana kakotti waan kana ni rabbiif. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Madda Walaabuu. Kun qophii addaati. Kun qophii addaa isin biraan geenyuudha. Qopheessaa sagantichaa Ana Ubeydillaa Shemiftahaa. Warroonni mana keessan teessanii sagantaa kana daawwataatiin hin jirtan akkasuma wantoota addaa waan asirraa hubattantu jira waan ta'eef kabajaadhaan akka nu hordoftan asumaan kabajaadhaan isin hubachiifna. Asuma irratti keessummaa ulfaataa keessummaa kabajamaa qabna. Karuma isaaniin isin barsiisutti tarkaanfanna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gara miidiyaa keessan kanaatti nu affeertanii keessummaa kabajamaa ulfaataa jettanii. Miidiyaa kabajamaa, miidiyaa guddaa uummata maqaa Madda Walaabuu. Uummata sanaan baname kanarratti sadarkaa kennitanii affeeruu keessanii fi galatoomaa ulfaadhaa. Sagantaa addaa jettanii addaaf addunyaan dhabiin asin jedha. Galatoomaa isin jenna. Nus akka miidiyaa Madda Walaabuutti nu kabajanii dhufuu keessaniif galatoomaa isin jenna. Miidiyaan kun miidiyaa hawaasa guddaati. Miidiyaa hawaasaaf hojjetaatiin hin jiru irratti hojiidhaan baay'eedhaan hojjechuutti jira. Akkasuma isinillee har'a keessummaa affeeramtaniitiin kara miidiyaa kanaa dhufuuf maqaa miidiyaa kanaan galatoomaa isin jedha. Karuma isin barachuutti tarkaanfanna. Mee maqaa keessan dursitanii nutti himtanii hawaasa kanaan wal barachuuf maqaan keessan eenyu? Ayyee galatoomaa ulfaadhaa. Rabbi sadrii wayisadii amri waa halluu من لساني قولي يا ربي كانوا دبچي كجبان دبچيسيني بيت وقاني ورا كدبت ربنا غلو مقام كيا احمد حسين ابراهيم حبيب يوسف نور بوسو محمد جدما أربعة كان جدامي في منا برنوتات مكان كابيا أربعة كان جدامي في mana barnootaatti Ibraahimiin maqaa kanaatti qoosha akkas qabanii Ahmad sumee dhabbana Aamee jedhanii waan maqaa kanaa wanni gochuu jedhanii bakka sanatti dabee Arbaa'ii jedhamee galmaa'e mana barnootaatti malee Ibraahim ture maqaan koo akkasi. Mana barumsaatti isinirraa qayyarii jechaadha maqaa kana. Mana barnootaatti akkas godhan. Maashaallah. Mee biyya dhaloota keessanii akkasuma hordoftoonni keenya beekuu waan barbaadaniif biyya dhaloota keessanii eessatti akka dhalattan eessatti akka guddattan nutti himaa. Galatoomii ulfaadhu ani warra Wallaggaa kanadha. Warra lixaati. Wallaggi godina afur qabdi. Horroo Guduruu Wallaggaa Naqamtee Wallaggaa Gimbii Dambidolloo jechuudha. Kana keessaati ani godina Wallaggaa Bahaa Wallaggaa Naqamteedha. Aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Ayyaanaa gandaa Duwwaa Lamattiin dhaladhe. Maashaallah. Mee madrasaa yookaan madrasaa eessatti qaratanii jirtanii? Madrasaa kana hoo eessatti qaratanii? Naannawa keessa warroonni wayitasan beekaman warroota isin dhaqqabdan haa taatu mee sheekutii eenyuu fa'aa dhaqqabdan maqatti akka hawaasa kanaafillee namoonni baay'eetu dhaga'utti jira. Akka barumsa irraa ta'uuf eenyu irratti qaratan? Galatoomii ulfaadhu ani sheeka kana namooti na jedha malee ani sheekallee miti sooshaal miidiyaa tiiktookii kanarraa sheekana jedhu. Sooshaal miidiyaa kanarraati nama daawaa godhu dhibnaan sooshaal miidiyaa kanarra bahe. Sooshaal miidiyaa tiiktookii kanarratti hawaasa amantaa biraa hordofu kanuma afaan keenya kana hordofutu Nabi Muhammadiin salawaatu rabbii wassalaamu alayhi ergamaa dhumaaf dhugaa kan addunyaa guutuuf rabbiin ergamaa godhee ergee dukkanni kufrii isaanii cabee dukkanni wallaalaa
isaaniin cabee ilmi namaa inni dhakaa gabbaru inni muka gabbaru ituu Nabi Muhammadiin ergamini ilmoon dubartii gaafa isheen dhalattu warri fayyaa qabanii awwaalan sun Nabi Muhammad dhufanii dukkana sana hunda cabsanii nabiyyi salawaatu rabbii wassalaamuhu alayhi jaallatamaan kabajamaan goobanni sunii nabiyyiin salawaatu rabbii wassalaamuhu alayhi ituu umanni Qureeshii dhiiga isaanii dhangalaasu malaayikaan maal si gargaaru maal siif godhu jettee yeroo isaan gaafattu dudda ishee keessaa rabbiin ilmaan bareedduu naa baasa ana rabbii rahmatummaaf na erge jedhee Nabi Muhammad ituunni rahmatummaan dhufee ilmaan ishee keessaa rabbiin warra akkasii naa baasa jedhu Nabi Muhammad salawaatu rabbii wassalaamu alayhi ituu isaan ummata hin jirre kanaan ummata jirudha jedhanii obboleewwan kiyya yaade jedhanii boo'anii rasuulli rabbii salawaatu rabbii wassalaamu alayhi ituu ani jiru Nabi Muhammad arrabsamuu hin qaban waanuman beeku kanaanis sooshaal miidiyaa kanatti ba'a jedheen tiktokitti gadi ba'ee maalummaa Nabi Muhammad eenyuun akka isaan ta'an gara laafummaa isaanii gootummaa isaanii arjummaa isaanii beekumsa isaanii dandeettii isaanii geggeessummaa isaanii dubbachuun qaba. Geggeessummaa Nabi Muhammadiin barre hawaasni jaalala isaanii ilma namaaf qabanii hin barre eenyumaan akka isaan ta'an hin barre eenyummaa Nabi Muhammad hawaasni isaan arrabsu kun baruu qabu jedheen as ba'e sooshaal miidiyaa kanarratti malee ani nama bakka barnootaallee deemee madrasaan hin jiru jechuuf hin dandeessa naannoo keenya bakki itti waa qara'amu akkaataa nuti itti qarooneyyuu dandeettii rabbiitiin malee islaamummaa makana qabannee arra ga'uunu waan ulfaataa ture. Sababiin isaa jalqabarraa yoon kaasee siif hime ani ilma nama guddaadha. Abbaan kiyya sheeka biyyi sodaattu, sheeka biyyi kabajju, sheeka yeroo jedhamu dallaan sitti ijaara kan keessa sin seensisneef waa baay'ee jira sheeka yeroo jedhamu kana. Isa kana yoo asirratti kaanee haasofneef miidiyaarra namoota hedduun nu dhaggeeffata waan ta'eef diinati musliimootatti baay'ata. Kana gadi keessa seenni hunda isa qorqorree hin haasofnu bi'iznillaahi ilmaulaa waan ta'e garuu irraan haasofna. Isa sana ture diinii Nabi Muhammad salawaatu rabbii wassalaamu alayhi ilkaan isaanii itti cabee dhiigni isaanii itti dhangala'e sun sana miti diinii nuti hordofaa turre. Islaamumadha. Sunnaa isaanii miti waliigala. Sunnaa Nabi Muhammad salawaatu rabbii wassalaamu alayhi dhi'eenya barree kitaabota afaan Oromoo kana dubbisnee sunnaan Nabiyyi Muhammad nageenyi fi rahmanni rabbii isaan irraa jiraatu dhi'eenya umrii waggaa reefu erga kana barree waggaa 15 caalu. Sanuu gaafa dhugaasaa hubannu duulonni garaagaraa baname. Barnootaan sooshaal miidiyaa kanarratti bahee dubbadhu irra caalaa miidiyaa irraan baradhe, yuutuubii irraan baradhe. Waan hin galateeffadhu yeroo hedduu Nural Hudaan barnoota hedduu na barsiise. Dr. Zaakir Naayikiin Nural Hudaan na barsiise. Ahmad Diidaatiin Nural Hudaan na barsiise. Yusuf Isseetiin Nural Hudaatu na barsiise. Dhimma munaadaraatiin wal qabatee jaratu barumsa kana naa kenne. Waan isaan yuutuubii irraa barsiisan baradhe. Kitaabota tokko waan akka usuulaa akkasuma arba'iinaa akkasuma hundatul ahkaam nama tokkotu gara Baalee kanaa dhufee Dr. Kamaal Jannaa laaboraatoorii keessa hojjeta hospitaala Giddaa Ayyaanaatti qacaramee nama Shaashamanneedha. Isatu na barsiise waa'ee aqiidaa. Ishaaf magariiba gidduu taa'een isarraatii baradhe. Ispeeshaalii waa'ee aqiidaa akka malee isatu waa'ee aqiidaa na barsiise. Qur'aana ituu qara'aanu wanti biyya kanatti barbaachisu Qur'aana baruun dura wanti sin barbaachisu waa'ee aqiidaa baruudha. Rakkoon aqiidaa guddaan waan jiruuf jedhee waan kana nu barsiise. Rabbiin umrii isaa haa dheeressu. Isaanti akkasitti na barsiise. Isa kaan kitaabota afaan Oromootiiniin madrasaa nuti itti qaroonee irraatii eebbifamnee baaneen jiru amma dhaabbachuuf deemna malee
kana dura madrasaa hin qabnu insha Allah gara fuulduraatti garuu itti jirran jedha. Ada bareeda nu kennitanii akkasuma rabbiin nama akka keessanii kana nu habaayisu wallahi quuqamni isin garaa keessanirraa haasoftan namni akkanaa har'atti osoo jiraateetiin hin jedhee biyya tanaaf urjiidha. Akkasuma kunoo karaa miidiyaa keessallee nu baatanii kunoo karaa miidiyaatiin akkanatti baranne nu jiraatiin hin jirtanii. Har'a miidiyaan keenya akkasitti qabaannee miidiyaan keenya beekumsa akkasii namaa kennu irratti wallahi hedduu takka nama jedhaa hedduu takka ulfaadhaa isin jedhaa. Karuma gaafii keenyatti dachaanaa hordoftoota keenya kun sagantaa kallattiidhaan isin bira gahaatiin hin jiru miidiyaa madda walaaburraa akkasuma Ustaaz Ahmad Hussein wajjin jirra. Akka sagantaa kana haga xumuratti nu dhageeffattan dhumaan isin gaafanna. Barumsa idilee hoo hagamta akka deemtanii jirtan? Galatoomii barnoota akkaataan galatoomii gaaffii na gaafatte barnoota idilee akkamii? Barnoota idilee maasha Allah barnoota idilee kana akkanitti baradhe gaa wallahi anaaf rabbitti beeka. Ani ilmoo miskiinadha. Miskiina keessa miskiina daangaa dabarfataadha. Alhamdulillah rahmaan sana keessaati nu baaseera. Irra guddaa isaa naasa'u waa'ee miskiinummaa sana xiqqoo isheen irraa dubbadha. Yoon irra guddaa sa'aasee namoota miidha waan ta'eef akka namoonni miidhaman namoonni ittiin miidhamu gariini. Ani ilmoo miskiinadha. Miskiina keessa miskiina daangaa dabarfataadha. Alhamdulillah rahmaan sana keessaati nu baaseera. Irra guddaa isaa naasa'u waa'ee miskiinummaa sana xiqqoo isheen irraa dubbadha. Yoon irra guddaa sa'aasee namoota miidha waan ta'eef akka namoonni miidhaman namoonni ittiin miidhamu gariini. Wal qabsiisee akkan itti baradhee anaaf rabbitti beeka. Gabaabaan ibsee deebeen ibsatti seenaa ani akkan itti barnoota baradhe namni tokko qalama tokko naa bitee hin beeku ofuma koon bitadhee barataa ture. Sanuu shiiftii tokko barnootan baradhaa. Shiiftii tokko immoo gaarii yookaan kurrukurruun oofa magaalaa keessa. Sababiin responsibilitiin qabaa itti gaafatamummaan qabaa. Sababa abbaan kiyyaa haadha manoolee hedduu fuudhanii fi xiqqoo ishee rakkoon jira. Sababa kanaaf umrii waggaa 9tiin gara maatii gargaaruutti deebi'e. Umrii waggaa 9tiin haadha koo gargaaruutti deebi'e. Ituma umriin koo xiqqoo ishee hin fakaatiin abbaan kiyyallee amrii ta'anii ummaa kiyya fudhee magaalaa galee barnoota galee shiiftii tokko barnootan baradhaa shiiftii tokko gaarii yookaan kurrukurruu jedhu naannoo biraatti natti fakkaata. Yookaan kushneettaa waan jedhan sana waan waatti fe'anii bunatti fe'uu soogiddatti fe'uu wantoota kanaan hojjetaa jiraadha. Daakuu namaa fe'ee buna namaa fe'ee yeroo kaan immoo magaalaa keessa deemee sis feestaal jedhaa feestaalii gurguraa waan garaagaraa kana godhaa akkasittiin jiraadha. Shiiftii tokko barnoota shiiftii tokko isa sana yeroo nuun jiru jechuudha. Itoo akkasitti barnoota kanaa kutaa tokko kaasee itti galee kiraayin manaa narradha. Mana kiraa natti kaffalaa maabiraatiin jira wantoota garaagaraa jira. Rabbi nu rakkisnee garuu wantoota kana hunda keessa akkaataan itti ba'an akka malee ulfaataadha. Yeroo tokko tokko hojiimtii akkanaan ani ba'ee dalagu kun hin jiru yeroo tokko tokko jira. Gaafa jiraate waa bitanna. Gaafa dadhabamee haati kiyyaa qoraan funaanuu qoraan dugdatti baatanii anaan qoleetti baataniiti silumayyuu kan na guddisan. Qoraan dugdatti baatama ana sirratti hin baatamu. Akkasitti harmeenii haati sabbata lama akkasittidha kan isheen nu guddiste. Ergaa sana keessa dabarree xiqqoo ishee jabaannee isaan na jalaatti dhukkubsatanii na jalaa dhukkubsannaan wanti hundaan irratti jigee obboleessi kiyyannee kun xiqqaa waan ta'eef barnoota kan addaan dhaabuu nan jibbee barnooticha nan jaalladhaa barnootichis na jaallataa hireen barnootarraa na dhiibaa ani immoo dhiisuu hin dandeenye gaafan naqee barnoota kan akkasumaan barataa kutaa barnoota kutaa tokkooti hanga kutaa 4 yeroon baradhu
daftara bitee hin beeku dandees hin bitadhu sababa kanaan itti cimee baradha qabxiin namni tokkooti qabxiin ol kaa yoo namni fide qabxii guddaa yoo fide kutaa tokko yoo baratta ta'e kutaa tokkoffaa A B C badhaasa qabda ammas kutaa tokko hanga 4 badhaasa qabda kutaa tokko hanga 8 badhaasa qabda yoo kan hunda injifattee jechuudha yeroo sana qabxiin koo alhamdulillah tokkoffaa kutaa tokko A B C tokkoffaan ba'ee akkasumallee tokko hanga 4 tokkoffaan ba'ee tokko hanga 8 tokkoffaan ba'ee qabxiin koo guddatee daftarii guurradheen gale daftarii ani rakkoon bakka daftarii bitachuu ituun sakana faalle akkasitti dhokadhu gaafa dhaqee kutaa 5tti seenu barnootichi bal'ata kan dur saabjektii 5 ture gara 9 gara 10 ol guddatan baay'ate hawaasa lammummaa waa meeqa dabalate jechuudha gaafa akkas babal'atuun kun xiqqoo ishee natti ulfaatee akkaataan qayyabannaasii natti ulfaate natti baay'ate sadarkaan koo gadi bu'uutti ka'ee bakka kana booda anis dalagaa kana dalaguun qaba barnoota kana immoo bakka kutaa 10 ga'ee achitti dhaabuun qaba sababiin isaa ganaa barnoota kana dhaqee yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitiitti eebbifamee ba'ee haadha koo fi tusheen anaan qoraan dugdatti baattee anaan immoo qoleetti baattu akkamittiin barnoota kana keessa taa'ee haadha koo fi sun dabarsiinii duniyaa kanarraa deema tusaan siree gaarii tokko illee hin ciisiin anaanii mana namaa barandaa namaa jala bulanii daakuu kat magaalaatii bitanii qoraan birrii 3tti gurguratanii guddisan waan ta'eef kanallee dabarsuuf hin qaba aarsaa akkasii haadha natti kaffalte akkamittiin barnoota kana kutaa 10 irra darbuun qabu qabxiin kutaa 10s naa deebuu hin qabuun jedheen gaafa dhaqee ministirii fudhadhu ministirii hin deebine dheefaayyuu hin deebe garuu qabxiin koo kamana sadarkaa wayyuu qaba mana barumsaa sana keessatti akkuma hin deebine godhee hin dibeen yeroo dibachuudha yeroo hojjedhu hin deebise rabbiini sana booda akkuma isaatti isa sana barachuun gamma xiqqoo isheen ulfaatee wantoonni garaagaraas qaala'insi jireenyaas xiqqoo ulfaataa dhufe amma bizinesii keessan seenee namni na amana tolas alhamdulillah namni na amana kiristaanatti na amana kan si ajaa'ibu namarraa birrii qarshii liqeeffadhee birrii yeroo sana garoon kutaa 8 baradhu qarshii 30,040 birrii namaa liqeeffadhee dhadhaan bitaa damman bitaa gagaan bitaa koongoon bitaa waan man hin binne hin qabu ituma akkas jedhee bizinesii keessa galee natti mi'aa'ee amma yeroo hundammoo wanti namarraa xiqqoo ishee addana godhu waan namni hojjetu waan biraan uuma malee amma dhadhaan kuni akkamitti bu'aa qaba waan jedhuun taa'ee yaade dhadhaa namni gimmitiin bita yeroo sana karaarra taa'anii dubartoonni gimmitiitiin tilmaamaan kubbaayyaa bitu ani immoo kiilootiin waan kana mazzanee ilaala waan kun meeqa bu'a jedheen kiilootiin mazzanuu jalqabe kiilootiin dhadhaa kana mazzanuu jalqabe dhadhaan xaasaan tokko giraama 3 walakkaadha giraamni walakkaa yoo xaasaa sana ta'e xaasaa kan bishaan ittiin dhuganne didiimtuu wayii tokko hin jirtu yoo kana taate giraamni 3 dhadhaadha kiiloon tokko xaasaan 3 immoo kiiloo tokko ta'a kiiloon tokko birrii meeqa birrii 60 isaan immoo meeqaan bitu xaasaa kana 15 faa bitu namoonni 20 hin bitiitiitti ka'ani sana booda natti mi'oofte duniyaan kun inni yeroo kurroo dhiibanii argataniif inni kun tokko ta'uu dide amma achiitii ol guddadhee dhadhaa kanan amma immoo madaabaraatiin bituuttiin jalqabe madaabaraa 2 madaabaraa 3 ankoo akkas birrii 10,000 ta'e ragaa birrii 10,000 jechuun waan guddaadha yeroo sanatti 1,100 caalaa akkasitti jalqabee namarraa fuudhee dhadhaa kana dhaqadhee itti laadhaa isaan naqamtee itti gurguruu jimma faatti dhaqamee gurgurama dhadhaan kun akkasitti tun gurguruu achi keessatti
Amma immoo yeroo sana mee Liibiyaa irraa dhufa zayitiin Hayaat jedhamtu tokko. Kiiramuu aanaa kiiramuu kan jedhamu gidda jala jirti. Giddatti aanti. Agamsaa fi ishee fi buree gidduu immoo agamsatu jira. Eessarraa galaa zayitiin kun buree irraatii gala. Buree bakkuma amma warri faannoo kun dhufanii uummatatti seenanii uummata wanni godhan kanaa jechuudha. Achitti dhufee gurguramaa nu biraati Hayaat abbaan leetirii sadii sun birrii 95 gurguramti. Birrii 65 birrii 70 hin bita kiiramuuti. Dhadhaa bitiitii dhaqee gabaa keessa laalee naggaadeen baay'attee waan naggaadeen bittu yoo mi'aadha ta'e mi'aa bitu ta'e walirratti caarratanii hin bitu dhadhaa dhiiseen galanii. Dhiiseen gala. Isaan irraa madaabara tokko bitee abbaa sicha dhadhaa naa bitee madaabara tokko bitee sakaaniin zayitii kun bitadhee galale. Zayitii bitadhee galee nam tokko tuun argiin madaabaraatti affanee kaartoonii meeqa fe'ee kaartoonii 20 faan fe'a. Leetira tokkorraa birrii 20 argadha. Ituun akkas jedhu birrii guddaa godhadhee dhadhaa madaabaraa meeqa bitee narratti qannase. Kisaaraa keessan seenee ammas. Sana booda haaree miira keessa galee nan kassareen jedhee haadha kootiin. Ani kaleessa iyyuu qoraan baadheen isin guddise. Abshir haa takku hin cannaqamiin. Abshir homaa tokko rakkoon hin jiruuti kun nuuf haaraa miti na jedhanii. Abshir inni sunis hin dhufu jedhee akkan ta'u ta'ee waanuman godhu godheen gara biyya Dubaayii kanaa dhufuu murteesse. Garuu 10 xumuruun qaba laazimiidha. 8-9 baradhee nan xumuree qabxichi hin deebiin hafee silas hin dhaquun barbaadu akka hin deebiin yoo Dubaayii godheera rabbis hin deebisiin hafee nan dhufe kallattiin. Gaafa nas dhufu Dubaayiin akka hin yaade miti akka biraati kenni itti jiru. Imaanii yeroo biyyaa dhufanii imaanii asliidha inni biyya keenya sun amma diiniin inni biyya keenyaaf inni biyya namaa kun subhaanaka yaa rabbi waliin argu waluma hin argu namni biyya keenya imaana haqiiqaa qaba imaanuma dhugaati bira jira imaana fakkeenya tokkitti hin qabu kana tilmaamuuf saffii masjida keessa dhaabatamee salaatamu qofatu gahaadha sababni asii namni miila walitti buteen salaatu walirraa fagaatee wal babbaqataa salaata achiiti miila walitti maxxansanii akka girgiddaa walitti maxxanii dhaabatu akka bismaarri walitti rukuteettidha kan dhaabatee namni salaatu sagaleen koo jira akkasii waan kana hundaa keessa darbee gara kuno biyya Imaaraatii kana dhufnee as geenyee jedha abba. Maashaallah seenaan keessa wallahi hedduu takka bahara namni daakee hin dhumneedha. Namni asirraa namni hedduun waa hubateetiin yaada har'ni duniyaa qabu barumsa barataatiin jira akkaataa isin keessatti turtanii bakka kana geettaniitiin jettan waan baay'ee waan nama barsiisuudha wallahi hedduu takka waan baay'ee irraa nu kaaftanii akkasuma gadadoo jiruu irraa haa taatuutii barumsa irraa haa taatuutii barataa akkamii akka isin taatanillee hedduu takka ibsaniitiin jirtanii ammaaf biyya Dubaayii jirtu jechuudha. United Arab Emirates jira Dubaayii. Maashaallah. Mee gaafii kennaa achi keessa osoo bahin karuma gaafii kennaatti deemnaa haga isin waa hubattan haga waa argitanirra namni tokko islaama kan jedhamu yoo maal hojjeteedha jettanii yaaddu. Islaama kan jedhamu yoo maal hojjete jettanii yaaddu. Laa ilaaha illallah. Nabi Muhammad ergamaa dhumaaf dhugaa kan addunyaa guutuuf ergame nageenyi fi rahmanni rabbii isaanirra haa jiraatu. Lubbuun keenya aaliin keenya fiidaa isaanii haa taatu isaantu dubbatee fixe. Tu dubbiin lafarraa dhumeeti fixaniiru Nabi Muhammad duniyaa kanarraan dhumu malee. Muslima dhugaa jechuun nama muslimoonni arraba isaanis harka isaanis irraati nagaa ba'an
kan rasuulli jedhan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Akkasuma nama namni lubbuuf qabeenya isaa itti amanatu jedhanii dubbatan rasuulli nageenyiif rahmanni rabbii isaan irraa jiraatu. Anaanis siinis namoota namni lubbuu isaaf qabeenya isaa itti amanatu rabbi nu haa taasisu. Akkasuma nama harka isaaf arraba isaa namarraa qabatullee rabbi nu haa godhu. Kana jecha Nabi Muhammadiin ala maaliin ibsu? Yoo fokkisiisuu ta'e malee wanti kana caalaatti hin ibsan jira jedhee yaadu. Galatoomaa jedhaa islaamummaan maqaa bichaa isin jechuu jiranii ustaaz akkasuma waa keessaa hubattanii gaafii kana waan gaafadheef qaba. Booda kam walumaan itti deemnee walumaan laallu ta'a. Ustaaza kara miidiyaatiin wayita